OBC Oromiyaa Broadcasting Corporation miidiyaa sagalee uummataa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Kun OBC dha. Miidiyaa sagalee uummata cunqurfamee fi seenaa hambaa habalee jittee tan awwaalamti awwaalcha jalaa baasuuf hundeeffame ta'e hegeree uummata Oromoo fi Oromiyaa guutuu uummanni Oromoo akka murteeffatuuf kan bu'uureffamedha. OBC oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa keenya dabaluu keessatti akkasumas uummanni Oromoo bahaa dhiyaan kaabaa kibbaan tokkummaa isaanii cimsatanii rakkoo hawaasummaa fi dinagdee fi siyaasaas furatanii akka irree fi cimsatan taasisuu irratti OBC'n ga'ee mataa isaa bahachuuf qophii hunda xumuratee jira. OBC akkasumas jijjiirama akka biyya teenya keessatti yeroo ammaan tanaa argame kana itti fufsiisuu fi nagayaa fi tasgabbii hariiroo sabaa fi sablammii jidduu jiru mirkaneessuu keessatti OBC'n ga'umsaa fi dandeettii qabuun uummata isaa tajaajiluuf murannoo fi kutannoon hojjetee shoora mataa isaa bahachuuf as bahee jira. OBC miidiyaa biyyattii keessa jiru maraa waliin hojjechuuf dandeettii hawwii fi fedhii guddaa akka qabu yeroo isiniif ibsu gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. OBC kanaafuu uummanni Oromoo bahaa dhiyaan kaabaa kibbaan kan dhiiraa dhalaa xiqqaaf guddaa beektotaa fi hayyoonni marti miidiyaa sagalee uummataa kan ta'e OBC kan aadaa seenaa fi eenyummaa Oromoo kunuunsuuf as bahe kana dandeettii fi beekumsa qabdaniin OBC bira dhaabbattanii akka guddifattan maqaa kabajamtoota uummata Oromootiin isin gaafanna. Akkasumas Oromiyaa Broadcasting Corporation yeroo gabaabduu keessatti hojii boonsaan as bahee uummata isaa akka tajaajilu gamanumaan isin hubachiisuu barbaanna. OBC Oromiyaa Broadcasting Corporation sagalee uummataa.